Viidiyoo kana hanga xumuraatti utuu hin ilaalin dirree qorumsaa yookaan dareera qorumsaa hin seenina. Isaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiin chaanala eebbaa nageenyi keessan isin badhaadha jecha baga nagaan gara chaanala eebbaatti nagaan dhuftanii warroonni chaanala keenya faaraa ta'an maaloo sabiskiraayib chaanala keenya gochuun akkasumas immoo laayik gochuun hiriyoota keessanii sheer gochuun cinaa keenya dhaabbadhaan isiniin jenna. Akkuma beekamu yeroon qormaataa dhumeera yookaan yeroo baay'ee muraasa ta'e nu hafeera jecha. Kanaafuu yeroo muraasa keenya keessatti maal gochuutu sirriidha yookaan maal gochuutu sirrii miti kan jennu adda waliin ilaallaa jecha. Maarree viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaaluun baay'ee isin barbaachisa. Okay, akkuma beekamu barattoonni hin jiru jecha. Barattoonni kufanii jiranii barattoonni darbanii jiranii jecha. Yeroo baay'ee barattoonni darban kun yookaan barattoonni qormaata kan darban maal hojjetu? Yeroo isaanii hobba'etti yookaan yeroo muraasni isaanii hafetti barattoonni ciccimoon maal hojjetu kan jedhu beekuu kan akkasumas immoo barattoonni dadhaboon maal hojjetu kan jedhu beekuun dirqama keenya ta'a jecha. Okay, akkuma jirru barataan dadhabaan yeroo qormaataaf yeroo muraasni qof isaaf hafu maal godha? Tokkoffaa barataan dadhabaan yeroo qormaati dhufutti yookaan yeroo qormaati dhiyaatetti yookaan yeroo qormaataaf guyyaa xiqqaan hafetti yaada isaa hin bittinna waan haaraa dubbisuuf yaala. Inni lammaffaan ammoo halkan guutuu dubbisuuf yaala. Inni sadaffaan ammoo tasgabbii hin qabu jecha guutumaa guututti. Barataan cimaan yookaan barataan qormaata darbu yeroo muraasa isaa hafe keessatti maal godha? Yeroo baay'ee maal gochuun dabarsa kan jedhu isinitti himaa jira. Inni tokkoffaan hundaan dura fayyaa isaatiif dhimma kennaa jecha. Akka barataa ka'anii yookaan akka barataa dadhabaa halkan guutuu dubbisaa hin bulu yookaan hirriba gahaa argata jecha. Inni lammaffaan ammoo barataan cimaan yeroo gabaabaan qormaata isaa hafe keessatti wanni inni tolchu maal kan jedhuuf waan barate irra deebi'ee ilaala. Kana gaafa jedhu wanta qaraan beeku qofa irra deebi'ee ilaala malee waan haaraa hin jalqabu jecha. Inni sadaffaan ammoo barataan cimaan qormaati yoo itti dhiyaate yookaan yeroon qormaataa muraasni qofti yoo isaa hafeef wanni inni tolchu of tasgabbeessaa jecha. Kanaafuu wantoota barataan dadhabaan godhu otoo hin ta'in wantoota barataan cimaan godhu yoo tolchitan carraan isin qormaata darbuu persentii 70 jecha. Tokkoffaa wanni isinii galuu qaba guyyaa muraasa kana keessatti jireenya kee guutumaa guutuutti jijjiiruu hin dandeessu. Garuu guyyaa muraasa kana seeraan itti fayyadamtee wantoota ammaan siin jedhe kan seeraan hojiirra oolchitee bu'aa kee guddisuu hin dandeetta jecha. Kanaafuu har'a bilbila kee lafa kaa'i sammuu kee tasgabbeessi waan beektu irra deebi'i laal qormaata keetti ammoo humna qabdu hundaan yaal milkaa'ina isin hundaaf hawwin. Maarree kabajamtootaa fi jaalatamtoonni maatiin chaanala eebbaa hanga xumura viidiyoo keenyatti waan nu wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jecha. Viidiyoon kun dhugumaan akka isin fayyadu shakkii tokkollee hin qabu. Kanaafuu warroonni hanga ammaatti viidiyoo keenya laayik hin godhin akkasumas immoo sabiskiraayib hin godhin maaloo viidiyoo keenya sabiskiraayib gochaa nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jennaa waan laaf viidiyoo itti aanuun walitti deebina.